splitting of the church. For the past 10 years, from 2014 to 2024, a lot of divisions have happened. We have seen pastors fighting pastors, right? We have seen this. All that was just an infrastructure. You can get traditional without life. That's the one thing that we have to check in this church in the years to come. If God releases you, you will not be under pressure to judge. Nagaanif jaalalli lafa jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isiniif dhiyeessuuf qabannee dhiyaanneet jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya qophii keenya yeroo kanaatiin paasterootaa fi raajota Afriikaa sooressoota ta'an yookaan miiliyooneroota jechuudha. Sadarkaa tokko amma 10 jiran isiniif dhiyeessuu jaallanneet jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. My bedroom is the size of my dormitory when I was in Bible school. The amount of light is then adjusted by the iris or the pupil. The iris focuses that light. Once you receive the anointing of the Holy Ghost in your life, He enlarges your vision. This is only one, so it may not come again. It may not come again. God is saying, I have a fortune package for my people in this commission in 2024. See, I was in Paris and I spent time with a woman who's my mother. Her name is Lulu. Oh, hallelujah! Lulu, come! Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u sala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu. Hin dagatina share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Ardii Afriikaa keessaa amantiiwwan 200 ol ta'an kan jiran yoo ta'u, isaan keessaa tokko amantii Kiristiyaanaati. Qophii keenya kanaan akka Afriikaatti paasterootaa fi raajota soorummaadhaan sadarkaa tokko amma 10tti jiran kan isin biraan geenyu ni ta'a nu waliin tura. Kurnaffaa Paaster Maatii Waashamaaloo jedhama. My bedroom is the size of my dormitory when I was in Bible school. The dormitory where about 60 of us stay. Now be my bedroom, so it's a small house. Paasterii waldaa Kingsway International jedhamu hundeessee fi yeroo isaa guutuu kennee wayita amma tajaajilaa jirudha. Waldattiinis London, Maryland fi Nigeria keessatti dameewwan garaagaraa banattee qabdi. Paaster Maatii bara 1991 akka lakkoofsa Awurooppaa irraa jalqabee umurii isaa 20 amantaa Musliimaa irraa gara Kiristaanummaa kan dhufe yoo ta'u hanga ammaatti waa'ee Kiristoos dhugaa ba'aa tajaajilaa yeroo guutuu ta'es tajaajiluu irratti argama. Waldaan inni hundeesse kunis United Kingdomitti kan argamtu kun jechuudha. Waldoota biyyattii namoonni hedduun keessatti waaqeffatan keessaa ishee jalqabaa ta'uudhaan sanbata guddaa yeroo hundumaa guyyaa tokkotti qofaa jechuudha. Namoota 12,000 oltu saganticha irratti qaamaan argamee hirmaata. Akka tilmaama gaazexaa Forbes baasetti Paaster Maatii Waashamaaloo qabeenya qulqullaa'ee doolaara miliyoona 10 akka qabu ni amanama. Waldattiin ammoo qabeenya doolaara miliyoona 40 ol baasu akka qaban ifoomeetu jira. Salgaffaa Raajotube Joshua arganna. Where they are coming from. If God releases you, you will not be under pressure to judge. Raajotube Joshua yookaan teemtoo baalaanguu Joshuaan
Tajaajila waldaa Naayijeeriyaa yoo ta'u, boqochuun isaas kan addunyaa rifaasisee waggaadhaan dura bara 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti akka ta'es ni beekama. Raajiin kun hamma guyyaa boqonnaa isaattis tajaajila isaatiin alattis gochoota tola ooltummaa garaagaraa taasisuudhaan beekama. Tajaajila isaatiin ammoo namoonni hedduun dhukkubarraa utuu fayyanii addunyaan kan ayyaana isaa mirkaneessanii fi amanan ture. Namni kun qabeenya qulqullaa'e qofaa $15 miliyoona akka qabaataa ture himameera. TB Joshua waldaa Naayijeeriyaatti argamtu waldaa guddoo saba hedduu of keessatti hammattu ishee jalqabaa akka hundeessanis ni himama. Tajaajila isaa kanas TV isaanii kan ta'e Emmanuel TVdhaan addunyaa irratti miiliyoonotaaf kallattiidhaan kan daddarbaa ture akka ta'e ifoomeetu jira. Karaa YouTube isaaniitiinis viidiyoo gadhiisaniin daawwattoota miliyoona 300 ol akka argatan ifoomeetu jira. Addunyaarraa waldaa isaanii kan naqanii fi daawwatan hedduudha. Namoonni hedduun aangaa'ota mootummaa biyyoota Afriikaa fi biyyoota lixaa Ameerikaa dabalatee fayyinaa fi dinqiiwwan gurguddoo kana daawwachuuf addunyaa kanarraa gara waldattiitti jechuunis Naayijeeriyaa Logositti kan imalan baay'ee akka ta'anis ifoomeetu jira. 8ffaa Pastor Ray Makaulay. Pastor Ray Makaulay. You can get traditional without life. That's the one thing that we have to check in this church in the years to come. Pastor Ray Makaulay kan jedhaman waldaa Afriikaa Kibbaatti kan hundeessanii fi kan tajaajilanidha. Paastoroota Afriikaa miiliyooneroota ta'an keessaas tokko akka ta'anis beekameetu jira. Qabeenyi paasterii kanaas qabeenya qulqullaa'e $20 miliyoona ol akka qaban Forbes gaazexaan maxxanseetu jira. Waldaa macaafa qulqulluu Reemaa jedhamus hundeessee kan jiru namni kun waajirri isaa guddichis Afriikaa Kibbaa keessatti kan argamu yoo ta'u, paasterichi wayitaa ammaas yeroo isaa kennee tajaajila irratti argama. Paasteriin kun kana malees hoggantummaa garaa irra kan jiru yoo ta'u, isaan keessaas akka addunyaatti federeeshinii waldaa kiristaanaa keessatti dura ta'uudhaanis tajaajilaa kan jiru yoo ta'u, akka Afriikaa Kibbaatti ammoo mana maree fi tokkummaa abboota amantaa Afriikaa Kibbaa keessatti miseensa ta'uudhaanis hojii irratti argamu. Torbaffaa Raji Hubert Angel. The amount of light is then adjusted by the iris or the pupil. The iris focuses that light. Raji Hubert namicha dheericha Ingilizii fi Zimbabwe jedhamuudhaanis ni waamama. Rajiin kun Yuunivarsiitii UK'tti jechuunis Salforditti digiriiwwan 2 faayinaansiin kan hojjete yoo ta'u, kana malees Yuunivarsiitii Bostonitti barumsa idileetiin baratee xumureera. Raji Hubert Angel konkolaattota ammayyaatiin imaluu kan jaallatu yoo ta'u, konkolaattota ammayyoo 47 kan qabu akkasumas kana malee helikooптera dhuunfaasaa biyyoota garaagaraa ittiin deemus akka qabu himameetu jira. Hubert kan konkolaachisu Lamborghini kan jedhamtu $281 kan bitamte yoo taatu, akkanuma konkolaattota biroo gatiin isaanii qaalii hedduu akka qabus ifoomeetu jira. Rajiin kun tilmaamaan mana maallaqaa $2 miliyoona baase kan qabuu fi lafa hektaara 14 kan hammate irratti kan ijaarrate erga haareffamee ammoo $4 miliyoona 4 baasuu akka danda'us manni isaa jechuudha gabaafameetu jira. Garba namtolchee 3 qe'eesaa keessatti kan ijaarsifate namni kun qurxummiiwwan ajaa'iboo fi baay'ee filatamoonis achi keessatti akka argaman himameetu jira. Kana malees Rajiin kun manneen barnootaa maallaqa miiliyoonotaan kan ijaarsisan yoo ta'u, haadha warraa isaatii fi kophaatti konkolaataa Lamborghini isheen filattes badhaaseetu jira. Ja'affaa Pastor Chris Oyakima arganna. Once you receive the anointing of the Holy Ghost in your life, He enlarges your vision. Pastor Chris bara 1963 akka lakkoofsa Awurooppaatti kan dhalate yoo ta'u, akka addunyaatti tajaajilaa baay'ee beekamaadha.
Tajaajilaan kun akka addunyaatti hordoftoota 100,000 lakkaa'aman kan qabu yoo ta'u, tajaajila isaa Christ Embassy jedhamuunis sirriitti beekama. Tajaajilaan kun akka addunyaatti lallabaa gaarii yoo ta'u, akka Afrikaatti mana barumsaa fayyinaa lammaffaa ta'ee akka ijaarsisus dubbatamaa jira. Qabeenyi paasterii kanaa kan qulqullaa'ee $50 miliyoona fi doonii dhuunfaa kan qabu akkasumas bara 2006 kan bitate daandii xiyyaaraa Sky Power jedhamu akka qabus konkolaattota ammayyaa hedduu akka qabus beekameetu jira. Shanaffaa Bishop Otis Jaffo. Bishop Otis si'a hedduu maqaa Paappaa AO jedhamuun kan waamamu. Bishoppiin kun waggaa 40 wangeela labsaa kan turee fi nama baay'ee sodaatamuu fi kabajamuu akka ta'e ni himama. Namni kun biyya Naayijeeriyaatti waldaa Word of Life Bible jedhamtu kan hundeessee fi hanga ammaattis yeroo isaa kennee kan tajaajilaa jirus yoo ta'u, qabeenyi isaa waliigala $120 miliyoona ol akka ta'es Forbes maxxanseetu jira. Kana malees African Broadcast Television chaanaalii jedhus banatee hordoftoota miiliyoonota hedduu kan horate nama baay'ee gaariidhas jedhameera. Bara tajaajila isaanii waggaa 40ffaa isaaniis yeroo kabajanitti abbaa teessoo 10 kan taate jeettii dhuunfaa gatii $22 miliyoona bitamteenis akka kabajatan himameetu jira. Kunis tajaajiltoota Afrikaa keessaa sooressa jedhaman keessaa isa tokko akka inni ta'u mirkaneesseetu jira jedhameera. Arfaffaa Pastor Enoche Adiboye. Wounded as if you are pushed, because when you jump, you prepared for the landing. Pastor Enoche Adiboye ministirii mataasaa banatee kan tajaajilu yoo ta'u, qabeenya $130 miliyoona ol akka qabus beekameetu jira. Dhalatee kan guddate Naayijeeriyaadhumatti yoo ta'u, hordoftoota 10,000 lakkaa'amanis akka qabu ifoomeera. Maqaa biraa Daadii G.O. jedhamuun kan waamamu paasteriin kun nan dadhabee nan beela'ee nan dheebodhee kan hin jennee fi waldaa kiristaanaa ijaaruu fi wangeela dhugaa ba'uu keessatti nama gahee guddaa taphatan akka ta'es ni dubbatama. Waldaan isaa kunis biyyoota 196 keessatti damee banachuudhaan wangeela labsaa jirus jedhameera. Biyya isaa Naayijeeriyaa keessatti qofaa dameewwan 14,000 banuudhaan wangeela labsuuf nama baay'ee gatii baasee fi dadhabee akka ta'es gaazexaan kun ifoomseetu jira. Chaanaalii mataasaa banatee karaa sanaan wangeela addunyaa biraan kan gahaa jiru yoo ta'u, jeettii mataasaa fi konkolaattota hedduullee akka qaban ifoomeetu jira. Sadaffaa Raajii Shepherd Bushrii. Splitting of the church. For the past 10 years, from 2014 to 2024, a lot of divisions have happened. We have seen pastors fighting pastors, right? We have seen this. All that was just an infrastructure. Raajii Shepherd Bushrii qabeenya qulqullaa'ee $150 miliyoona akka qabu beekameera. Raajii Shepherd Bushriin lallabaa nyaachisaas yoo ta'u, waldaa Inlight Christian Gathering jedhamtu bu'uureessuudhaan wayita ammaa kana biyya Maalii keessa darbee biyyoota Afrikaa fi addunyaa biroo biratti baay'ee beekamaa kan ta'ee fi waldoota garaagaraas biraanchii waldaasaa kana biyyoota Afrikaa hedduu keessatti banee akka jirus ifaadha. Nama siyaasaa beekamaa kan ta'e Raajiin kun waldaa isaa Botswaanaatti argamtu dhiyeenya kana kan cufamtee fi sababni isheen ittiin cufamteefis Raajichi hojii dinqisiisaa uummataan miraakil maniin isiniif godha jechuudhaan sababa dogongora dubbateefis jedhameetu jira. Sababa kanaaf mootummaan biyyattii waldaa isaa kanas akka cufee ifoomeera. Xiyyaara dhuunfaa isaa $37 miliyoona ol baasuu kan qabuu fi konkolaattota hedduus kan qabuu fi akkasumas magaalaa Paariis fi New York keessaa mana jireenyaa ammayyaa akka qabus beekameetu jira. Kana malees hojii daldalaatti hirmaachuun sooressoota Afrikaa keessaa tokko ta'uu danda'ees jira.
Lammaffaa Bishop David Oyedepo. It may not come again. God is saying, I have a fortune package for my people in this commission in 2024. Bishop David Qabeenyi isaanii waliigalaa kan qulqullaa'ee doolaara miliyoona 150 yoo ta'u lallabaa beekamaan kun waldaa amantii macaafa qulqulluu addunyaa kan hundeessee fi maqaa beekamaa Winner Chapter jedhamuunis akka beekamu ifoomeera. Waldaan isaan hundeessan kun biyyoota 65 ol keessatti kan argamtu yoo taatu dameewwan 20,000 ol akka qabdus beekameetu jira. Kana malees Yuunivarsiitiiwwan gurguddoo 3 kan qaban yoo ta'u isaanis Landmark University, Covenant University fi Crown University yoo ta'an David Architects akka ta'ee fi maxxansaawwan amantii biyyattii keessatti maxxanfaman hedduu kan barreessan akka ta'anis ifoomeetu jira. Kana malees David daldalaa akka real estate buufata boba'aa manneen daabboo fi reestooraantii kan qaban akka ta'anis gaazexaan kun maxxanseetu jira. Dabalataan ammoo xiyyaara dhuunfaa 4 kan qaban akka ta'es ifa baheetu jira. Tokkoffaa Pastor Alpha Lukau. See, I was in Paris and I spent time with a woman who's my mother. Her name is Lulu. Oh, hallelujah! Lulu, come! Pastor Alpha Lukau qabeenya qulqullaa'ee doolaara biliyoona 1 akka ta'e ni himama. Afriikaa Kibbaatti nama beekamaa fi jaallatamaa yoo ta'u hundeessaa waldaa beekamaa Haleluyaa Ministiriiti. Akka addunyaattis hordoftoota miiliyoonotaan lakkaa'aman kan qabu paasterii beekamaan Afriikaa kun wanti nama ajaa'ibu immoo Pastor Alfaan umurii isaanii nama waggaa 47 yoo ta'u konkolaattotaa fi jeettiiwwan dhuunfaa isaanii ammayyaa ta'an akka qabanis ifa ba'eera. Kana malees qabeenyota kanas kan ittiin argatan waldoota kiristiyaanaa qofaan akka hin taanee fi daldala gurguddoo keessatti akka isaan hirmaatan ifa baheera. Pastor Alfaan barreessaa fi nama haasaa taasisan yoo ta'an nama chaanaalii TV mataa isaanii qabanii fi kaampaaniiwwan gurguddoo kan hundeessanii fi daldala irratti kan hirmaatan akka ta'es gaazexaan kun baaseetu jira. See, I was in Paris and I spent time with a woman who's my mother. Her name is Lulu. Oh, hallelujah! Lulu, come! Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha.